Egaa mucaan amma asirratti argaa jirtan kun maqaan isaa Abdiisaa jedhama. Innis jiraataa magaalaa Naqamtee yommuu ta'u, sirba Galaanaa Gaaromsaa akka namoota hedduu biratti fudhatama guddaa qabaatuu fi kan beeksiseef isa jechuudha. Mucaa kana baay'ee namatti tola. Egaa seenaan mucaa kanaa kan baay'ee garaa nama nyaatudha. Mucaan kun daa'imummaa isaarraa ka'ee daandii irratti kan guddate yommuu ta'u, innis obboleettii tokko qaba. Obboleettiin isaa hoteela keessa yommuu dalagdu, inni immoo ijoollee daandii irra jiraatutti makamee jiraataa ture. Egaa sirba Galaanaa Gaaromsaa yeroo dhiyoo kana sirbee inni bareechisee fi namoota hedduu biratti akka beekamu godhe. Namootni hedduun viidiyoo isaa sallaalanii mucaa kana gargaaruu feennaa nuuf dhiyeessaa kan jedhu gaafii namoota hedduuti. Egaa nutis yaannee mucaa kana dhiyeessuuf dirqamne. Egaa intarvii isaa hanga xumuraatti wajjin akka turtan isin affeeree jira. Kallattimaan gara isaa osoo hin ce'in dura warrootni haaraan gara chaanaala keenyaa dhufaa jirtan, chaanaaliin kun guyyaarraa guyyatti odeeffannoo ajaa'ibaa kan isin biraan gahaa jiru waan ta'eef ammuma sabskiraayib godhaatii maatii keenya tahaa. Itti aansuun immoo viidiyoo kana laayik godhaatii hundi keessanuu namoota hedduu bira akka gahu godha. Viidiyoo kana laayik yoo gootan immoo namoota hedduu bira akka gahu waan godhamuuf, egaa kallattimaan gara mucaa ajaa'ibaa kanatti haa dabarru. Turtiin keessan hanga dhumaatti nu wajjin haa ta'u. Eshi Abdii kan keenyudha. Abdeenyu. Oke Abdii Yaaqoob tuti kaleessa sirba Galaanaa Gaaromsaadhaan sirbituu si argitanidha. Viidiyoo kee waraabee kan intarneetii irratti gadhiiseen ture. San arguudhaan immoo namooti baay'ee si gargaaruu gatii barbaadanii fi adreesii isaa barbaadee nu arginaan jedhanii achi booda siinis barbaadee si argee wanta jiru sitti himeen ture inni. Amma immoo sarara darbee namoonni baay'ee akkaawuntii isaa toora akkaawuntii abanatu achirratti si gargaaruu dandeenya. Kanaaf feenaa akkas jedhanii turan. Amma haala amma irra jirtuu fi maal akka barbaaddu namoonni akkamittiin akka si gargaaran akkati barbaaddu isaanitti ibsame gabaabsiti. Amma iddoo jiraattu maatiin keessa akka jiranii maal akka namoonni immoo si gargaaran akkati barbaaddu. Amma biyyi koos bareedaadha. Bakkee yoo jiraanna bareedtiin koos saadisitti barumsa waa baradhee mana namaa baasaa barbaadda. Obboleettiin kee maal hojjechaa jirti? Mana hoteela hojjettee turte amma hin beeku. Walitti siqxanii? Okey. Kan biraa wanta jechuu barbaaddu hin jiru? Barumsa barachuu barbaadda? Barumsa meeqaffaa irratti dhaabde? As galagal. Tokko galeenis. Tokko galtee dhiiste barumsa keetti fufuu barbaadda? Tole namoonni sii fi dabtarii bituu fi barbaanna wayyaa bituu fi barbaanna jedhan gadi jiranii fi amma karaa kanaanis gargaaruu danda'u jechaadha. Miti? Tole galatoo.